Aye ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanoo bakka jirtanitti nageenyi kan koo isin haala qabu kun soofuma raappiidhaanis mu'eedha. Egaa arras qophii haaraa qabadhee dhufi jira. Qophiin keenya kaarraa keessatti immoo DV Lottery bara 2023 yookaan akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo bara 2014 jalqabamee jira jechaadha. Kan jalqabame illee fulbaana 27 yookaan maskarami 27dha. Egaanis viidiyoo kana kan hojjedhe fulbaana 28 jechuudha. Akkuma dhufee guyyaa tokkoon booda kan hojjedhe viidiyoo kana. Egaa DV'n kun immoo kan turu jechuudha. Lotteriin kun hamma sadaasa tokko naannoo sanitti jechaadha. Naannoo sanitti odeeffannoo haaraa yoo jiraate isiniin gaha. Formation ani qaburra haga sadaasa tokkotti ni turaadha. Kanaaf hundi keessanuu lottery kana yookaan DV kana guutuudhaan carraa yoo isin ga'e carraa biyya Ameerikaa deemuudhaan ni argattu jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa DV lottery kana akkamitti foormii isaa guutuu dandeenya jechuu dandeessanii bilbiluma keessanitti fayyadamtanii yookaan koompiyuutara keessanitti fayyadamtanii karaa salphaa ta'een guutuu ni dandeessanii. DV lottery akkamitti guutan kan bara 2023 yookaan akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo 2014 akkaataa itti guutan tokko tokkoon amma isinitti agarsiisa. Egaa warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu akkasiin gochuu jechuudha. Akkanumallee viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaadha. Amma immoo gara foormii akkamitti guutuu akka dandeessan isinitti agarsiisuudhaaf ni deemna jechaadha. Egaa jalqaba keessatti Chrome keessan seentu isin browser biraatitti illee fayyadamuu dandeessanii. Chrome keessa yeroo seentan akkuma seentaniin jechaadha. Tuqaa sadii kana tuquudhaan desktop site kana sirreessaadha. Akka isheen right bakka jettu kana sanduuqa keenya keessatti right godhaadha. Ergasii kompiitaraa fi nutis bilbila warra qabdanis salphaamatti guutuu ni dandeenya. Egaa linkii website kana asirratti isiniif barreessee jira screen irratti bifa kanaan barreessitan jechaadha. Isa sirrii ta'edha. Kana asirratti isiniif barreessu jechaadha. Egaa DV Lottery 2023 kan jedhu kana isarratti kilik gootanii ergasii akkuma amma argitan linkii isa jalqabaa kanaadha jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Isa asirratti argaa jirtan kanaadha. Isa kanaadha sirriin jechaadha. Kanaafiyyuu linkii sirrii website kana description jala isinii kaa'ee akkanumallee chaanaala kan koo ka Telegram irrallee ni argattu. Isa kana irratti kilik gootan jechaadha. Isa jalqaba irra jiru kana irratti kilik gootanii egaa interfeesiin isaa kana fakkaata jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Asirratti wantoota adda addaatu jira. Asirratti wanta tokko isinitti agarsiisuu nan barbaada. Inni tibis maalidha? Suuraadhaan kan wal qabateedha. Photo examples kan jedhu suuraa kana waa'ee suuraa kan wal qabate asirraa fakkeenyota jiran ilaaluudhaan suuraa ka'uu ni dandeessanii. Suuraan sirrii isa kana jechaadha. Bifa kanaan kan kaatan backgroundii yookaan duuba suuraa keessanii adii ta'uu qaba. Suuraan isin kaatanis piiksilii 600 baay'isuu 600 ta'uu qaba. Egaa suuraa bifa kanaan jechaadha kan ka'uu qabdan. Keessattuu ijoolleen shamarranii yookaan shamarran musliima taatan fuula keessan dhoksuun qabdanii bifa kanaan ka'uu dandeessan jechaadha. Egaa asirratti inni sirriidha isa kana jechaadha. Akkuma argitan asirratti inni akkana gurraacha kunis hin ta'u, inni sirriitti ife kunis hin ta'u, inni sirriidha isa kana jechaadha. Akkuma asirratti argitan kan biraa immoo gilaasiidha yookaan manatsiratti fayyadamuu hin dandeessanii. Akkuma asirratti argitan XXitti godheera. Ishee kana immoo right godhee jira jechaadha. Inni biraa saayizii isaatii duratti isinii jedhee jira. Piiksilii 600 baay'isuu 600 ta'uu qaba. Egaa isa kanas suuraan isaa dugda duuba keessan immoo adii ta'uu qaba jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Akkuma asirratti argitan immoo ijoolleen shamarranii fuulli keessan sirriitti akka mul'atu gochuu, daa'imman immoo yeroo kolfitti wanta adda addaa wanta ittiin taphatan kana itti kennitanii kaasuun hin danda'amu jechaadha. Inni biraa immoo maalidha? Asirratti akkuma argaa jirtan jechaadha rifeensaan kan wal qabatee fi akkanumallee fuullee ijaatiin kan wal qabateedha kan kaa'ee jiru. Asirratti immoo akkuma argitan dhaggeeffattoota kan koo istaayilii ittiin kaatanidha jechaadha. Amma fakkeenyaaf namni tokko morma isaatiin ol jedhee ka'uu hin danda'u, jallattus hin danda'u, ijji isaallee sirrii ta'uu qaba jechaadha. Inni biraa rifeensa mataatiin kan wal qabateedha. Egaa akkuma argitan ijoolleen musliimaa bifa kanaan ka'uu qabdan asirratti fuula keessan hijaabaan dhoksuu hin qabdan jechaadha. Isa sirriidha. Cinaattis ka'uu hin danda'u. Dabbasaa keessanillee fuula keessan dhoksuu, ija keessan dunuunfachuu, ija tokko qofaan suuraa ka'uu hin danda'amu jechaadha. Ijoollee daa'immanii immoo wanta adda addaa itti kennuun hin danda'amu. Backgroundii kan wal ilaallate dugdi duuba backgroundiin keessan adii ta'uu qaba. Isa sirriitti fudhatuu qaba. Edit gochuun hin danda'amu tasumayyuu jechaadha. Footoo asirra qophaayu egaa kanaadha. Daa'immanii wal qabatee kan jiru maalidha? Daa'imman bifa kanaan harka isaanii fuula isaanii irra godhatanii ciisanii maal ka'uu hin danda'ani. Inni sirriidha. Akkuma amma asirra argitan right isa itti godhame kana sirriitti taa'anii akka ka'an gochuun dirqama jechaadha. Isa kana waa'ee suuraatiin wal qabateeri. Suuraa keessattuu reekoomandii wanni isin godhu jechaadha. Mana suuraa dhiqxaniif suuraa DVdhaaf ta'u jettanii yoo kaatan salphamatti isaan ni beekan waan ta'aniif isiniif kennu. Egaa amma foormii guutuutti seenna. Begin entry isa jettu kana kilik gootan al tokko
Ergasii asirratti kaapichaa isinii fida. Kaapichaa kana isa sirriidha. Asirratti ilaaltanii gara sanduuqa gadaanu kana keessatti guutaadha. Isa sirrii ta'e guutan jechaadha. Kaapichaa jechuun nama ta'uu keessan adda baafachuudhaaf jechaadha. Kanaafiyyuu isa sirrii ta'e asirratti ni guutanii. Erga guutanii keessanittanii submit kan jettu jirti ishee kilik gootan. Egaa asirratti amma interfeesiin kana fakkaata information guutuu ni jalqabna jechaadha. Asirratti isa jalqabarraa haa jalqabnu. Tokkoffaarratti maqaa keessan, maqaa abbaa keessanii fi maqaa akaakayyuu keessanii ni guutan jechaadha. Jalqabarratti asirratti waa lamaadha kan isinitti himuu barbaadu. Tokkoffaa maqaa yeroo barreessitan capital letter ta'uu qaba jechuudha. Qubee gurguddaatti fayyadamuu qabdanii. Inni lammaffaadha ammoo jalqabarratti kan barreessitan maqaa akaakayyuu keessaniiti. Gidduurratti kan barreessitan immoo maqaa keessaniidha. Dhumarratti immoo maqaa abbaa keessanii kan guutan jechaadha. Amma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo jalqabarratti maqaa akaakayyuu kootii guutee jira. Gidduurratti maqaa kan koo yookaan maqaa nama guutuu fi guutee jira. Akkanumallee maqaa abbaa isaa dhumarratti guutee jira jechaadha. Bifa kanaan guutanii jalqabarratti maqaa akaakayyuu, gidduurratti maqaa keessan, isa itti aanudhamoo isa dhuma maqaa abbaa keessanii guutan jechaadha. Ergasii jendarii filattanii lammaffaarratti kan argamu dhiira yoo taatan dhiira, durba yoo taatan immoo dubara yoo taatan dubara jettanii guutanii. Sadaffaarra kan argatan barzedeetiidha. Guyyaa dhaloota keessaniiti. Isa sirrii ni guutan jechaadha. Keessattuu yeroo kana guutan isa paaspoortii irra jiru, paaspoortii keessan irra jiru yoo guutan baay'ee filatamaadha. Wal fakkaachuu qaba. Information kun wal fakkaachuu waan qabuuf isa sirrii paaspoortii keessan irra jiru isa sirrii guutaadha jechuudha. Fakkeenyaaf nan guuta. Akkuma asirratti argartan bifa sirrii ta'een an guutee jira. Amma afuraffaarra jira jechaadha. Afuraffaarratti city where you were born jedha. Bakka dhaloota keessanii, magaalaa dhaloota keessanii guutuu ni dandeessanii. Amma fakkeenyaaf bakka dhaloota kan kootii nan guutaane. Egaa guutee jira. Warroonni magaalaa dhaloota keessanii beekni asirratti sanduuqa kana keessatti raayit gochuudhaan hin beeku jettanii bira darbuu ni dandeessanii. Shanaffaarratti kan argatan biyya dhaloota keessaniiti. Fakkeenyaaf Itoophiyaadhaati. Naashinaalitiin keessan Itoophiyaadha yoo ta'e Itoophiyaa guutan jechaadha. Itoophiyaadha waan ta'eef Itoophiyaan guuta. Jaffaarratti kan argannu immoo biyya diiviin heeyyamamee keessatti argamtamoo kan jirudha kan isin gaafatu jechaadha. Jaffaarratti isa kanadha. Fakkeenyaaf biyyoonni diiviin akka guutan hin heeyyamaminiif jira. Fakkeenyaaf Kanaadaa yoo fudhatan Kanaadaa keessatti diivii guutuun hin danda'amu. Biyyoonni akkasii tokko tokko waan jiraniif isin biyya piroogiraamni diivii kun itti heeyyamame keessa jirtamoo isin jedha. Asirra yees yoo jettan sirriidha jechaadha. Garuu noo jechuu barbaadan biyya Kanaadaa diiviin hin heeyyamamin keessa jiraatanii garuu nama biyya Itoophiyaa keessa jiruuf guutuu yoo barbaadan ni dandeessan. Kanas noo jettanii kaantirii select gootanii Itoophiyaa jettan jechaadha. Select gootanii select kaantirii kan jedhu kana select gootanii Itoophiyaa ni filattu jechaadha. Egaa torbaffaarratti kan argatan paaspoortiidha. Paaspoortii bifa lamaan guutanii warroota paaspoortii qabdanii fi paaspoortii hin qabne jechaadha. Information paaspoortii irra jiru isa sirrii ni guutan jechaadha. Warroonni jalqaba warroota paaspoortii qabdaniif akkamitti guutuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Akkanumallee warroota hin qabneef immoo akkamitti akka guutan isinitti agarsiisa. Egaa asirratti akkuma argartan dhaggeeffattoota kan koo jalqabarratti eerra jechaadha. Paaspoortii warroonni qabdan jalqabarratti maqaa akaakayyuu keessanii guutan, iddoorratti maqaa keessan guutan, isa dhumarratti immoo maqaa abbaa keessanii guutan jechaadha. Egaa akkuma argartan jalqabarratti maqaa akaakayyuu kootii, gidduudha kan koo, itti aansuudhaan immoo maqaa abbaa kootii guutee jira jechaadha. Itti aansuudhaan paaspoortii nambar isin jedha. Paaspoortii keessan irra isa jiru lakkoofsa paaspoortii keessanii ni guuttu jechaadha. Paaspoortii keessan irra kan jiru lakkoofsa paaspoortiitu jira. Paaspoortii nambar kan jedhamu jechaadha. Isa ni guuttanii isa sirrii EP jedhee jalqaba. Itti aansuudhaan paaspoortii expiration date isin jedha. Yeroo paaspoortiin keessan itti dhumu jechaadha. Guyyaa itti dhumu ni guuttu isa sirrii jechaadha. Asirratti paaspoortii keessan irra ni jira jechaadha. Guyyaan itti paaspoortiin keessan expire date ta'u yookaan dhumu jechaadha. Kanaafii guyyaa san achirraa fuutanii ni guuttan. Paaspoortii keessan irra jira jechuudha. Expire datein kun paaspoortii keessan irra jira achirraa guuttu. Akkuma argaa jirtan guyyaa itti expire date inni godhu guutee jira. Manzi 12 duwwaa 4 hirii dammoo 24 guyyoodhee guuteera. Inni taan immoo kan itti aanee jiru jechaadha. Kan select gootan maalidha? Biyya itti paaspoortii keessan itti baafattan ni filattu jechaadha. Ani Itoophiyaadha waan ta'eef Itoophiyaan filadha. Biyya itti paaspoortii keessan itti baafattanidha kan filattan. Egaa warroonni paaspoortii qabdan information isaa sirrii guunnee jira jechaadha. Torbaffaarratti jalqabarratti maqaa guunnee jirra. Isa paaspoortii irra jiru jalqabarratti maqaa akaakayyuu keessanii, gidduutti maqaa keessan, dhumarratti maqaa abbaa keessaniiti.
ergasii paaspoortii nambarii guutnee jirra akkuma argattan paaspoortii nambarii kan argattan paaspoortii keessan irraa guyyaa itti paaspoortiin keessan itti dhumatullee jalqaba irratti ji'a itti aanseen gidduu irratti guyyaadha dhuma irratti immoo waggaadha jechaadha. Biyya itti paaspoortii keessan itti baafattanillee Itoophiyaadha isin biyya biraallee ta'uu danda'a itti guuttadha. Kuni kan amma isiniin jedhe kun namoota paaspoortii qabdan qofaafi jechaadha. Namoota paaspoortii qabdaniif namoonni paaspoortii hin qabne immoo warroota paaspoortii hin qabneef jedhee biirratti kaayee jira akkuma asirratti argartan warroota paaspoortii hin qabneef jedhee kaayeera. Saanduqa kana keessatti raayit gootanii warroonni paaspoortii hin qabne jechaadha. Saanduqa kana keessatti paaspoortii akka hin qabne beeksiftanii raayit gootanii wanta sadiitti filannoo sadii isiniif kennama. Inni tokkoffaan istaayitiles isa jedhamu yookaan biyya hin qabu yoo jettan fakkeenyaaf namni Eertiraa ta'e tokko Itoophiyaa keessa yoo ka jiraatu ta'e naashinaalitii waan hin qabneef paaspoortii biyya isaanii baafachuu hin danda'u jechaadha. Sababa kanaan isa filachuu ni danda'a jechaadha. Inni itti aanu immoo biyyoota kooministii jalatti hoggamanamtu jira. Biyyoota akkasii yoo taatanis isa lammaffaa ni filatu. Inni sadaffaa immoo sakuriitiidhaan kan wal qabateedha. Jeequmsi adda addaa biyya keessa yoo jiraate wanta adda addaa yoo jiraate sababa jeequmsaatiin paaspoortii argachuu hin dandeenye jettanii filachuu dandeessanii kanneen lamaan isteetilesii fi kooministii baay'ee isin filadhu isa tokkoffaa fi lammaffaa irratti argamu kana. Isa sadaffaa irra jiru kana garuu sakuriitii rakkoo nageenyaatiin paaspoortii baafachuu hin dandeenye jettanii sadaffaa irra guutuu dandeessanii Itoophiyaa keessatti isa sadaffaa kana riikoomandi isiniif godha. Saddeettaffaan footoo keessan galchuudha. Footoo keessan duratti isinitti himee jira. Baakgiraawundiin isaa adii ta'uu qaba. Akkanumallee pikseliin isaallee 600 baay'isuu 600 ta'uu wada wanni hundi fuulli keessan ijji keessan taa'umsi keessan isa sirrii ta'uu qaba jechaadha. Keessattuu namoota mana suuraa qaban bira dheeqxanii suuraa yoo kaatan bareeda. Amma fakkeenyaaf choose any photo ka jedhu kana select gootanii gaalaarii keessan irraa fiduu dandeessanii while using this app isa jedhu kana kilik gootanii allama jechaadha. Ergasii gaalaarii keessan keessaa suuraa qopheessitan ni fiddan jechaadha. Akkuma argartan suuraa kana filadhee jira. Suuraan kun ijji ni mul'ata. Wanti hundumtuu kan sirraa'edha jechaadha. Pikseliin isaallee 600 baay'isuu 600 haala kanaan jechaadha. Saglaffaa irratti kan argattan dhaggeeffattoota kan koo akkuma argartan mailing address isin jedhu nama ergaa kana isin fudhatu jechaadha. Fakkeenyaaf nama poostaa qabu jechaadha. Nama poostaa irraa itti fudhatan kan akkasiisan guutan jechaadha. Information nama sanii jechaadha. Poostaa isaa akkanumallee maqaa isaa adreesii isaa maal guutan jechaadha. Asirratti kana jechuun nama ergaa DV prograamii kanarraa isin gahe isin fudhatu jechaadha. Kanaafiyyuu nama poostaa qabu ni guutanii jalqaba irratti isa jedhu kanarratti maqaa isaanii guutanii fakkeenyaaf nama maqaan guutaa. B irratti kan argatan immoo address line 1 ka jedhudha. Address line 1 isa jedhu kanarratti lakkoofsa saanduqa poostaa guutan jechaadha. P.O xiqqoo isii ispeesii kennitanii fi booksii jettan. Ammas ispeesii kennitanii fi lakkoofsa saanduqa poostaa keessan ni guutan jechaadha. Anama fakkeenyaaf kan guutee jira. Haala kanaan ni guutan jechaadha. Inni biraa immoo address line 2 dha. C irra kan argamu jechaadha. Inni kun yoo barbaadan guutaa yoo barbaadan dhiisuu dandeessanii fakkeenyaaf nan guutaa. D irratti immoo city yookaan taawunidha. Magaalaatti dhalatan jechaadha. Kan guutan kan information nama poostaa irraa fudhatan kanaati jechuudha. Isa asirratti sirrii guutaadha. Asirras guutee jira akkuma argartan. Inni biraa immoo stateedha. Anama fakkeenyaaf Oromiyaadha. Roobee Baaleetiin guutee waan ta'eef Oromiyaadha jechaadha. State guutaadha. Naannoo jechuudha. F irra kan argannu immoo postal codeedha. Postal code ni argatan jechaadha. Linkii postal code barbaadan description jala ni argatan. Isa qabatanii seentanii postal code naannoo keessanii nu fudhatan. Fakkeenyaaf kan Addis Ababaadha 1000. Kan Baalee Roobee immoo kan anama ittiin guutaa jiru kuni 4540 jechaadha. Kanaafiyyuu isa nan guuta jechaadha. 4540. Kan Baalee Roobeetiin kun postal code magaalonni hin qabne jiranii fakkeenyaaf Adaamaan hin qabdu warroonni hin qabne ni jira jechaadha. Warroonni qabdan postal code kana guutanii yoo hin qabaanne immoo saanduqa kana keessatti raayit guutan jechaadha. G irratti select guutan jechaadha. Country Itoophiyaadha jechaadha. Ni Itoophiyaadha waan ta'eef Itoophiyaa select nan godha. Kurnaffaa irratti kan argannu country where you live today isiniin jedha. Biyya jiraata yeroo ammaa kana jechuudha. Yeroo ammaa kanatti biyya keessa jiraachaa jirtanidha kan guutan asirratti. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa nan guuta jechaadhaan. Asirratti kurnaffaa irratti biyya yeroo ammaa kana jiraachaa jirtanidha. Itti aansuudhaan foon nambariidha. Lakkoofsa bilbila keessanii ni guutanii Itoophiyaa warroonni taatan +251 jettanii jalqabdanii achirraa 9 jechaa itti fuftan jechaadha. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbila kan kooti haala kanaan guutee jira jechaadha.
Isa dakanatti immoo iimeelii keessan isa sirrii guutan jechaadha. Iimeeliin kun isa hojjetudha jechaadha. Isa sirrii iimeelii keessan kan hojjetudha kan guutanii bakka kana lamaanittu A irratti illee B irratti illee bifuma iimeelii tokko guutan jechaadha. Iimeelii tokko bakka lamaanittu ni guutu. Akkuma amma asirratti argaa jirtan iimeelii kana bakka lamaanittu iimeelii tokko ni guutan jechaadha. Tokkodha bakka iimeeliin kun isa hojjetuu qabudha. Isa ergaa isin biraan gahuu danda'udha jechaadha. Akka tasaa carraa yoo isin gahe ergaa isa isin gahuu danda'udha. Kanaafiyyuu isa guuttanii 13ffaa irratti immoo education guutan jechaadha. Sadarkaa levelii barnoota keessanii ni guutanii primary school only jedha asirratti jalqaba irratti high school no degree jedha high school degree high school taatanii warroota degree qabdan maal jedha. Kanaafiyyuu university degree isa jedhu kana filadhee jira. Isin sadarkaa barnoota keessanii ni filattanii asirratti garuu wanni recommend isin godhu maalidha? Namoonni barnoota baratanii fixanii diploomaadhaa ol qabdanii fi waggaa 2 tajaajila kennitanii jirtan filatama argattu jechaadha. Kanaafiyyuu university degree ni jedhu kun kan barbaadanis filatan garuu waggaa 2 experience yoo qabaatan yookaan muuxannoo yoo qabaatan baay'ee fudhatama argattu jechaadha. Isa kana university degree guuteera isin kanneen keessaa ni filattu jechaadha. 14ffaa irratti immoo waa'ee fuudhaa fi heerumaatiin kan wal qabatu maatiidha. Fakkeenyaaf warroonni fuutan fuudhee jira, warroonni hin fuudhin immoo fuune jechuudha. Fakkeenyaaf unmarried isa jedhu kana filadheera. Warroonni fuutan immoo fakkeenyaaf divorced jedhu kun namoota wal lolanii adda bahanidha. Inni biroo immoo legally isa jedhu kun warroota seeraan adda bahanidha. Akkanumallee kanneen biraas ni jiru. Kanaaf keessaa kan barbaadan filachuu dandeessan waan hin fuudhiniif unmarried isa jedhu kana filadhee jira. Ergasii warroonni fuutanii maal jettanii qabdan isa 2ffaaf 3ffaa irra filattan jechaadha. Number of children kan jedhu jira. Maatii keessan baay'ina ijoollee keessaniillee asirra guutuu ni dandeessanii. Kana kan gochuu qabdan warroota fuutanii qofaadha jechaadha. Warroota fuutanii qofaadhaaf kan ilaallatudha jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo information kana irra deebitanii ni ilaaltan jechaadha. Guutee sirrii guute moo sirrii guunne waan jedhu sirriitti irra deebitanii ni ilaaltanii. Ergasii continue kan jedhu jira. Continue jettan jechaadha. Egaa ammas carraa irra deebitanii ilaaltanii isiniif kenna. Irra deebitanii ammas ni ilaaltanii carraa san isiniif kenna. Ergasii ammallee continue jettanii. Egaa akkuma asirratti argartan successful isiniin jedha sirrii guutnee jira jechaadha. Successful yoo isiniin jedhe kanaafiyyuu DV 2023 yookaan bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti haala kanaan guutuu ni dandeessanii. Egaa asirratti success yoo isiniin jedhe isa sirriidha jechaadha. Asirratti bakka kanarratti dhaggeeffattoota kan koo information kana screenshot godhaatii qabaadhaadha. Fakkeenyaaf confirmation number'tu jira. Confirmation numberii kun isa kanaani jechaadha. Kan boodarra DV'n isin dhufe moo hin dhufne jettanii kan ilaallattani. Kanaafiyyuu asirratti information kana sirriitti qabachuudhaan koppii godhaatii qabadhaadha jechaadha. Yoo DV'n lotoriin isaa gadhiifame akkamitti ilaaluu akka dandeessan carraa keessan kan isinitti himuu ta'a. Hammasitti nagahan turaa isiniin jechuu barbaada. Warroonni channel kana faaloo taatan subscribe godhaadha mallee akkanumallee viidiyoo kanas like godhaa. Horaa bulaa.